خليه أويسون فرنقلو إيكي سبونو ماتو خاصة نتي أفان خينيا أفان بيروتي وجو والكتاب دافي ما أروما مالك إبراهيم جري فرورا مالك أبو لسنا كيف تبغى وسام في التابع دلوني أمان تنجرو خايو نساء قدام أيوما سبوا بيدا نانو خانت حواسم أني كباچاتو أكهم ملكم بوتو تخلي أروما ما بجاني لبوساني وريجن سينان ساني أكا چلي بشام بودت كذا ببني هنكا دندهانيت سينا ورا بريسي خال ورا سينا وجد قالوا تخناس أو لفتنا لفا أيوما ساني تدبر ساني خننتان فكينيا برانا خواجمو كنتيبا كينيا وسو ممكن تيفنس تدبر علي بيران mana barnoota mataasaa akka godhu paarkii Ali Birraa Jaaniyaas akkuma sanitti Abubakar Muusaa daandiisaa daandii Ismaa'eel Galmoo daandii Ismaa'eel Muhammad daandii Ali Shabboo jetanaaf wareega kafalan as qofatti miti Finfinnee keessatti galma aadaa Oromoo keessa waan mataa keenyaa akka barbaannu dhaloota jeetii yaala waan hedduu akka kaasuu ni dandeenya nutis generation ammaan tana jiru magaalaan ijoolleen dirree dhawaa akkuma beekamutti sabaa fi sablammii qofa osoo hin taane warra addunyaa kanarra jiru wajjin walii galti. Fakkeenyaaf Baaliyaanii as jiraata, Faransaay as jiraata, Arabaa as jiraata, Turkii as jiraata, Jibuutiyaanii as jiraata, Sumaalee as jiraata, akkasumas Yemanii fi Suuriyaa fi Eertiraa fi biyyoottan addunyaarra jiran irra hedduun hawaasa wajjin jiraatu. Hawaasa fannaan Oromoon eenyu? Oromoon akkamiin namaa wajjin jiraata? Hawaasa Franqalloo kanaatu hawaasa fannaan hawaasa sabaa fi sablammii hunda hammatee jaalala wajjin jiraachuu waan qabu kan hawaasa san aartii bakka kanarratti xiqqoo dukkanaa waan dhufte akka dhiistu shoora mataa isaanii taphachaa jiran kiliipiilee aadaa badde afoola garaagaraa deebisaa jiran fakkeenya kaasuu ni dandeenya. Muuziyeema miseensaatee agartu xixiqqaa kanaa jala deemee citaa fi muka baadiyyaa guuree asitti akkuma duraanii sanii deebisee ijaaree muuziyeema mataa isaanii ammallee baadiyyaa keessa deemanii maatiiraalee walitti qabaa jiru. Seenaa Franqalloo kakaleessa akka hin banne walitti qabaa walitti coraa dhaloota boruutiif akka keenyatti warra seenaa dhaloota dabree haasa'u qofa osoo hin taane warra seenaa hojjetus taasisuudhaaf tattaaffii mataa isaa keessa jira.